dhugatti hedduu galatoomaa mariin bal'aan osoo godhame silaa ni gammanna. Warri guyyaa sadii as ture kun tikeeta isaanii bitatanii waan jiraniif isaan geggeessuu waan qabnuufi osoon isaan hin galateeffanne sirriitti nuu ibsaa waan dalaydan kajoo jira. Koreen jaarame jechuudha. Tokko galmeelee lamaan kora kanaaf yookiin immoo yaa'ii kanaaf dhiyaate yaada ummanni sirriitti guyyaa sadan kana itti kenne ta'anii galmeessaa turan. Kanaaf koreen hayyoota keessattuu ogeeyyii seeraa nama 9 of keessaa qabu dhaabbatee jira. Waan kana sirriitti qoratee yaada ummataa kana fuudhee wixinee kana gara keessanitti ka deebisee isin immoo ummanni eega irratti mari'attan booda korri akkanaa kan biraa yaa'iin biraa amma dhufee daran akka gabbisuuf koreen tokko dhaabbate jechuudha. Koreen sun hayyoota hedduu keessa jira. Koreen lammataa kan dhaabate diplomaasiin Oromoo bifa gaariidhaan bakka adda addaa jiru kuni bifa qindaa'een sochiileen bakka adda addaatti jiran kun bifa qindaa'een bifa leeccalloon barbaachisaan ta'e hawaasa keenya irraa ta'e maddeen adda addaatirraa dhufee itti gargaaramuu danda'amu irratti kan qindeessu koreen tokko gadi dhaabbatee jira jechuudha. Ka sadaffaa gargaarsa leeccalloo ummata keenya kan miidhameef haa taatu kan hidhaa jiruuf haa taatu kan bifa adda addaatiin jiru kana bifa adda addaatiin facaamee kan deemamaa jiru kun bifa walitti sassaabamee jiddugaleessa ta'ee itti gaafatamummaan iftoomni jiruun akka gaggeeffamuuf koree san ka qindeessu ogeeyyii waan kana beekanirraa ka koree nama 5 jaaramee hirmaattota kora kanaatiin fudhatamee jira. Jarri kun yeroo gabaabaa kana keessatti seerummaa biyya kanaa biyya hundaa fudhachiisanii isin qunnamanii gargaarsa bifa jiddugaleessaatiin akka deemamu murtaa'ee jira. Koreen sunillee dhaabbatee jira jechuudha. Afraffaa mariin akkanaa kuni yaa'iin akkanaa kuni asirratti dhaabbatu akka hin qabnee fi daran jabaatee itti fufuu waan qabuuf jecha warri kora kana qopheessee fi warra biraatiif dabalatanii bifa akkanaatiin mariin akkanaa kun akka itti fufuuf koreen tokko gadi dhaabbatee jira jechuudha. Waliigalatti guyyaa 3 keessatti wanni nuti irra geenne kana fakkaata. Marii jajjabat ture, falmii jajjabat ture, waliigalteedhan tokkummaadhan hafuura cimaa amma dadhabaniiti malee ganama akka ajaa'ibaa kana shubbisanitti harka walitti qo'anii addaan dhaabuu didaniit addaan galle hedduu galatoomaa isinillee uummanni keenyalleen wanni jara kana wajji dhaabachuu barbaadee fi sheekummaa yookiin lubummaan dharra'ee otoo hin ta'in dabalatu jedhanaan hin jeenaa dhugatti mariin kun akka deemuuf namni keenya akka gaariitti akka wal dhaga'uuf cinaa hasaasanillee waaqa kadhataa turanii rabbi kadhataa turanii waggaa dubbiin hammaate jiddullee seenanii addawanni godhaa turanii hirmaannaan isaanii as keessatti hawaasa keenya keessatti jidduutti araara nagaa buusuu irratti wanni isaan hawaasa isaanii keessatti hojjetaa jiran waan ajaa'ibaati. Kalee dheengadda namni hin beekne sirriitti argee jira jechuudha. Jarri kuni maal jedhan amma dura sheekota kanaa fi luba kana finnee waan jabaa jedhan bineensota. Eebba qofaaf nu yaaminaa hojiif nu yaamaa jedhan. Hojiidhaaf yaamnee hojii ajaa'ibaa hojjetanii harka naadaa yeroo takka. Oromotiyyaa eegallee jirraa gara fuuldurallee yaada keessan hunda isaa komii jirullee hunda dhageenye komiilee kanallee walitti qabanneet walitti dachaanee bal'oon waan dandeenye hunda isiniif goona gargaarsa keessaniin gargaarsa rabbiitiin eebbateessaniin bakka takka ni geenya. Dhumarratti otoo hin irraanfanne dokumentiin tokko kora Atlaantaatirraa beejamee kan facaafamaa jiru jira. Waan xixiqqaa akkasiisan dalaguuf kora gurguddaa akkanaa kana yaamuun nu barbaachisu. Nuyi miti kasan godhee nama biraa diina godhee jechuudha. Kanuma akka nu beeytanii fi rabbi nu haa gargaaru, rabbi wal nu haa dhageessisu. Akka itti fufne sheekonni liboonni haa eebbisanii nu haa fixanii galatoomaa nagaan naa bulaa.